ثاني بو إنما أتيشنا وايتي بلبتي سني إساني أورمون والتاتي هيوني أورمون أنو تولي قلي سباخي ناسينا واحد دورا ديما راجر أشرا إندو بچورا ديما غرو سندورا تكو واني تتكوجر أمتا خود تربان لك أورمو ويك جاي خليك مخنا أمتا خنا لين yeroo hundirraa hin hirmaadhaa haajaaf namni jooyne garuu akka amata kanatti takkaa tolee hin beeku takkaa kubbaan oromoodha torbaan oromoodha akka amata kanatti tasuma takkaa tolee hin beeku takkaa namni heddumminaan kumaantamaan kutaalee ameerikaadhaa hundarraa kaanadarraa awuroopparraa osoo nafin takkaa namni katti irraa hirmaatee hin beeku guddinaan heddumminaan asduuba maaltu jira icciitii maaltu jira hogganni cimaan ummata cimsa hogganni jabaan ummata jabeessa hogganni warraaqaan ummata warraaqsatti kaasa hogganni ismaartiin warra ismaartii walitti qabeeti karaa isaaf gaariidhaa oofaa jechuudha kana gunjuu I want to appreciate Osfaanaa President Adde Makfira dubartiidhaa hogganee pirezidaantiin isiidha turtee hangam takka dubartiin hogguu hoggana taate jijjiirama fiddi waan jiru bileekii ilaala. Hangam takka dubartii yeroo hoggana taate hangam takka nama walitti qabuu dandeessi hangam takka nama gurmeessuu dandeessi hangam takka nama jaaruu dandeessi hangam takka nama hamilee itti gootee kakaasuu dandeessi waan jirraa dubbachuu barbaada ilaala. Namni Oromoodhaa kan addunyaarra jirtan biyya keessaa fi ala Osfaanaan kuma lamaa fi diidamii takkaa akkatti oowwee namni heddumminaan irratti arkabuu kana duuba hoggana dubartiidhaa cimaadhaatu jira nu hundinuu bakka jirurraa Adde Makfiraa Haajii Amannuureedhaa galatoonfachuudha qabna nama yeroo isii hunda gumaachee yeroo isii irra kaahee hanga inumaa aktivistootaa fi artistoota illee hidhannoo dirree kubbaadhaatti hiitee nama nutti bobbaaftu geesse jechuudha. Hanga nuti illeen aktivistootaa fi artistoota hidhannoo guutuu nutti hiitee dirree lolaa nu hiite jechuudha. So kuni seenaa Osfaanaa keessatti kaduraatii waan dagatamuu hin qabne fayyaa dahee addee teenyaa jechuun qabnaa jechuudha. Lamada Osfaanaan bara kanaa diina hedduu girgireessa hedduu warra dhuunfaadhaan nama arrabsu warra xixiqqaa dabballee haadiree xixiqqoo siyaasaan beekne ta dhuunfaadhaan nama tokkeedhaan namni siyaasaa nam tokkee nama arrabsu warra nam tokkeedhaan nama attaa godhu keessattuu dubartii attaa godhu dubartii arrabsu kuni dubartiin aadaa Oromoodhaa keessatti kabajaa qabdi aadaa addunyaa tana guutuu keessatti maasii dubartiin kabajaadha qabdi. Haaduronni oppidiyoodhaa waan kana hin galleef namni haadha ifii kabaju hiriyaa haadha isaa kabaja. Dhageeffadha. Namni obboleettii ifii kabaju hiriyaa obboleettii isaa kabaja. Namni jaartii ifii kabaju hiriyaa jaartii isaa kabaja. Kuni aadaa Oromoo qofaa miti aadaa addunyaan tun cufti itti bultu. Ladies first jambeekanti. Ladies first. Dhalaan ittiin jarjartu kabajaadha qabdi. الرجال قوامون على النساء وبما مال جنافت آيات قال قرآن ربي خيست اللي دبرتي خبجا دبرتي لافتو آجا بايبل كيست كسي آدا سبهن دا خيست أكسي دبلوني أوبيديو دا يوخانيس ورني قوچما داف جتش بولولي ورني قوچما جتش بولولي إجي ساني وهما تك أفقرتو إجي ساني waanuma takka qofa garti maal garti ijji isaanii qochumaa isaanii qofa garti qochumaa kee kana akkamittiin guuttadhaa malee waan namoomaa keessaa bahanii jiran jechuudha. Oppidiyoon tun waan namoomaa keessaa bahanii jiran akkamitti takka oppidiyoon kabajaan qabdu kabajaa ifirraa fuuteeti dura ifirraa fuute kabajaa oppidiyoon tun milala haadurota oppidiyoo kana dura kabajaa ifirraa fuudha waan privacy nama tokko haasawuun akka sharatti illee yakka
akka aadaa ilma namatti nama taatee dhalachuudhaan privacy nam tokkoo tuquun yakka. Nama tokko walillee didu'an siyaasaan wal mormee jechuun wal fixuudhaan deemnu. Privacy keessattuu faamilii keessa seenee privacy faamiliidhaa akkasii akkanaan mallattoo wallaalummaadhaati kan naa qabadha. Mallattoo wallaalummaadha. Yoo nam tokko fuudhee waa'ee faamilii isaa, waa'ee maatii isaa, waa'ee jaartii isaa, waa'ee ilmaan isaa yoo naase ani wallaalaa ta'uu kiyyaan ragaa ifi baadhaa jira. Beekaan waan akkanaa keessa seena. Beekaan privacy namaa ifirraa eega. Akka namni privacy hin tuqne privacy namallee ifirraa eegaadhaan deemtu. Kun mallattoo wallaalaati jechuudha. Lamada mallattoo abdii murannaadhaati. Mallattoo abdii murannaadhaati. Namni tokko hogguu abdii murate akka fedhu hogguu dhabe akkam feene ta'e Oromoon kun baasha Oromooti. Namni akka fedhu dhabe akkam feene ta'a. Sadarkaan ammaan tana opinion yookaan bilisiginnaan PP whatever isaan irra jiran sadarkaa abdii murannaati. Abiy irraa eegalee hanga haadiree jala kanatti maaliifin kan isinin jedha dhageeffadhaa qalbii takkaan suuta dhageeffadhaa waan cafee dhaabasaa kan dhageeffadhaa. Namni opinion hogguu ta'u dantaadhaaf ta'a. Warra qochumaan dursu qofaatu opinion nu keessaa ta'e. Warra qochumaan dursu qofaatu nu keessaa Abiyyiis deeggara tana sammuu qabadhaa. Warra qochumaan isaan dursu qofaatu Abiy Ahmad deeggara. Warra garaan isaan hogganu qofaatu Abiy Ahmad deeggaraa jira. Diiyaasporaa keessaayis biyya keessaayis dhageeffadha. So kanaafin opinion sammuun hin yaaddu garaadhaan yaaddii jedha yeroo hedduu gurguraasa'u. Opinion sammuun hin yaaddu garaadhaan yaaddi. Namni garaa yaadu takka garaa yaadeen beeku namni garaa yaadu kun akkamitti yaadaa maal fakkaataa sangaa biraatti itti yaadee isin hima. Wanniin jechuu barbaade sadarkaa abdii murannarra jiran jarri opiniyoodhaa kun Abiy irraa eegalee sadarkaa abdii murannarra jiran. Haasoo kanumaan feetan dhageessanii feetan dhiiftanii waan yeroo hin qabneef irra deemuu hin danda'u dhiifama godhaa. Bahee deemuuf jinni hin danda'u yeroo hin qabu. So yoo dhagame dhageessanii yoo hin dhagamne boodaraan dilii godhaa garuu I have to finish. I have to make my point. Wanta kiyya fixee deemuudhaan qaba. Akkuma yoo isitti wacees rakkadhaa dhageeffadhaa. Maaliif waan fardi naasuu jira yoo keessa isin hin dhagamne suutatti gurra ol qabadhaadhaa yoo go'a qabaates suutatti dhageeffadhaa. Isinii faayidaa qaba. So wanni maantana opinion irra jirtu sadarkaa abdii murannaa jirti. Abdii murannaa. Namni hogguu abdii murate waan baalagummaa hunda keessa seenee laaqqata. Kabajaa irraa fuudhee kabajaan qabu. Namaan maal naan ja'an beekan. Dhiiroo arri dabartii boruguu dhufte namaan arra arrabsu kana maal je'eetiin fuula dura dhaabbadhee ilaalaa waa takkallee hin beekan yaaduu hin danda'an. Namni tuni mallattoolee nama abdii murateeti. Warri opiniyoodhaa PP'n baantan tuni arraan tana Abiy akka aangoo gadhiisu akkaan guyyaan arraa kun dukkanaa duubaan jira galgalaa'uudhaaf ta'a beekuttiin Abiy akka amma aangoo gadhiisu beeka. Warri dantaadhaaf qochumaadhaaf Abiy faarsu kuni dachiin nu dukkanooyte eechabbaa keenyaa seennaadha. Dachiin nu dukkanooyte nuyi qochumaadhaaf gurbaa kana deeggaru sammuu teenya gurgurree garaayyaannee gurbaa kana deeggaraa jirra. Yoo inni aangorraa hiiqe aangoo gadhiise maaltu eessaan nu fuudhaa maaltu nu tolaa eechabbaa keenyaa seennaadha wanni abdii murachiisee keessattuu osfaanaa bara kanaa kan Oromoon kumaantamaan gamaa gamanaa walitti dhuftee diggiftee yaadannoo Hacaaluu Hundeessaadhaa goota keenya guyyaa 3 ol dhaabanii godhan. Hayyoonni Oromoodhaa bakka hunda Awurooppaa, Ameerikaa, Afrikarraa dhufaniiti wal gahanii hegeree Oromiyaadhaa shape up godhanii lafa kaayan. Dhageeffadhaa. Hayyoonni Oromoodhaa wal gahuun, beektota Oromoo wal gahuun diina Oromoodhaatiif gadda. Kana ni beeyna. Hayi. Kana baraka gaarii beeyna nuti ni beeyna wallaan hin qabnu. Hayyoonni Oromoodhaa waa'ee dantaa saba isaaniirratti Afrikarraa, Awuroopparraa, lafa Ameerikarraa wal gahanii hegeree uummata kanaa lafa kaa'uun of course Oromoodhaaf gammachuudha. Diina Oromoodhaatiif garuu gadda. Keessattuu oppidoodhaaf gaddaa jechuudha. Dhageeffadhaa jira keenya. Osfaanaan bara kanaa
akkaataan itti geggeeffame naamusni itti geggeeffame waltajjiileen achirra godhamte wanneen achirra kabajaman keessattuu sagantaa hiraata waraana bilisummaa Oromoodha namni dachirratti nafe hoolli guddaan qaban guutamee gubbaan dhangala'ee namni imimmaan facaasee maquma woboodhaa hugguu dhage maaliif namni bakka nyaattu naa hooqu yeroo ammaan tanaa kana woboodhaa akka gaarii beeka namni diyaaspooraan arra walii galeeti woboo gargaararratti deeggararratti walii galan tana gurra isin cala obbidiyoo waraana bilisummaa Oromoodhaa ni deeggarraa ammana lama qabaadhu tokko gurgureetiin marroofaadhaa ergaa makiinaa lamaa wanniin deemuuf hin jirtu takka gurra dheetiin marroofaadhaa ergaa dantaa teenya bakka nu nyaattu warri nu hooquu danda'u waraana bilisummaa Oromooti Osfaanaa bara kanaa irratti Oromoon waliif galtee jechuudha. Kana gaammaan tana. This is the main point. Wanni haadrota oppidiyoodhaa alaa fi keessaa maraachee waan akka hundatti jedhaniif wanni guddoon isaa maraacha icciitiin kana Oromoo diyaaspooraadhaatu warri Minisootaadhaatu akkasitti takkaa wal ga'een beeku. Takka walga'ii Osfaanaan akka bara kanaa ta'e hin beeku waltajjiin hedduun akka bara kanaa geggeeffamtee hin beektu kuni maali namni nama Oromoodhaatu waa bare hayyoota Oromoodhaatu waliif gale qeeroo fi qarree diyaaspooraatu bakka isaan nyaattu akka gaariitti tolchee adda baafate ka hulkaanu baasu waraana bilisummaa Oromoodhaa qofa waan jiru irra walii galanii jechuudha. Kanaan baraachaadhaa jira. So gaafa warri kanaa baraate gaafa hujiin kee boonsaan diina kee maraache teessee itti kofalta malee itti naartu. Kun amala keenya kaa waa dalaynee waa hojjenneeti qoba dhiibnee itti kofallaa jechuudha. Waan dalaynee beeynaami waa hojjennee hujiin teenya isaan haa aarsitu. Abiy hanga qabrii isaa gaffageessinee awwaallee OPDO Oromiyaa keessaa mancaafnee Oromiyaa walaba OPDO irraa qulqulluudha warreen qochumaadhaan yaadurraa qulqulluu gadhaabnutti qabsoon teenya qabsoon woboodhaa qabsoon qeeroo qarreedhaa itti fufti. Qabsoon hayyoonni keenya godhaa jiru itti fufti. Hayyoonni Oromoodhaa kabajaadha qabu. Kabajaadha qabu. Laffa'aniiti dalagaa ifii dhiisanii dantaa Oromoodhaatiif ummata kana walitti qabuudhaaf magaalaa Minneapolis keessa wal gahan. Awwala irraa eegali Isqeel Heenok warri abaaraman kun hundinuu nama bar jireenya mataa ifii qabu. Wanni Minisootaa sanii wal gahaniif rakkoon ummata keenyaa nu laalti. Ummata keenya kamataa walitti qabu nu malee hin jiru. Dhaynee keessaa qooda fudhannee hawaasa keenya mari'achiisuudha qabna. Dantaa teenya dura qochumaa keenya dura qochumaa saba kanaati duursinaadha. Here is the message. Hayyoonni chira dhaqee hirmaate hundinuu warra qochumaa ifii dura dantaa saba ifii duursu. Warreen OPDOdhaa garuu warreen dantaa sabaa gurguree qochumaa ifii guutuudhaaf halkanii guyyaa iyyaa jiru. Garaagarummaan keenya kana. This is our difference. Maaliif xiyyeeffannaan hayyoota Oromoo kanatti taate waan jiruuf waan sodaarraa qabaniif. Kana gaarti wadha. Waan biraatii miti. Maaliif xiyyeeffannaan rogeeyyii Oromoodhaa warra akka Abdulrazaaq yeroon geessee fa'aa Zaak Dubee warri Keelloodhaa warri OMN'dhaa warri miidiyaaleen Oromoodhaa warreen achi wal gahanii waan kana milkeessuurratti qooda fudhatan of course faarfamuun qaban diinaan garuu sabboontonni Oromoodhaa faarsaadhaa jira jara keenya laa waa'ee isin wayin gaafadhe ijoollee isaa fayyaa hin dhayne falmataa fa'aa ijoollee jirtu namni guyyaa tokko hulaa biltsiginnaa gubbaa dhaabbate hulaa OPDO gubbaa dhaabbate bakka san tokkollee dhufuu hin danda'u. Akkuma caffee Raamis Kamaayila kuma lama jirutti TVdhaa fi silkiidhaan laalan. Eenyufaan dhaqee osoo dheebotanuu osoo hawaasa kana keessa dhaquu fedhaniiti qochumaan isaanii isaan hidhee hawaasa keessaa isaan baasee jechuudha. Qochumaan siidhaa bar. Garaan xiqqaan hangana kun
nyaatan garaatti gad darbiti guutuun barsiidha. Garaa xiqqaa kanaaf jecha Oromoo kumaantamaa walgeessa keessaa hafanii foddaa silkiidhaatiin ilaalan. Maaltu isaan godhe? Garaadhaatu isaan godhe. Qochumaa isaan godhe. Duuba jarri kun maaliif hin boonye? Jarri kun maaliif hin boonye? Maan boonye? Hawaasa keessaa garaadhaaf baase. Mootummaan isaan abdatan diiguudhaaf deemte, kufuudhaaf deemte. Maaliif hin boonye? Duuba kamtan maaliif boochanii maaliif jettaniin? Hayi maaliif boochanii boohuudha qaban? Silaa taaziyaa'uu itti dhaquudha qabna. Aboo akka malee taatanii qochumaan bakka malee isin dhaabe waan hin taane bira dhaabbattanii laala amma seenaa jibjiiboo fa'a. Sagantaan achirratti isaan godhan sagantaa boonsaa. Sabboontonni Oromoodhaa yeroo hundaa fuulli isaaniiniif warri yakkan dalagii warri Oromoodhaaf dalagu. Laala warra qochumaadhaa bitame kanaa fi warra sabboonota dhugaadhaa sabaa wajjin dhaabbatu mee fuula isaanii ilaala. Fuula warra azaabaatii fi fuula warra jannataa fakkaatti. Maaliif ifaatu irraa mul'ata? Sabboota Oromoodhaa ifaatu irraa mul'ata. Fuuluma warra azaabaatii fi fuula warra jannataa. Yaa walii galle akkasii jarri hurugguu isaa wacananii ittiin koo lugguu isaan akkam taanaa garam gurraa akka saree dulloomtee ulaa gubbaadhaa jechuu malee haati si jenne hugguu isaan tutan. Way dalagaan teenya numa boonsaadhaa. Way rogeeyyiin Oromoodhaa dhugatti Oromoodhaaf dalagaadhaa jirti. Way hayyoonni Oromoodhaa dhugumatti saba isaaniitiif cichanii dalagaa jiranii. Kan sareen dilli kun itti duttuu jeetiin taa'ee ifi gammadaadhaa hubla because I'm one of you. Tigalee sabboontonni ni hublan. So kufaatiin diina keenyaa nuuf gammachuudha. Gaddi diina keenyaa nuuf gammachuudha. Ciminni waraana bilisummaa Oromoodhaa nuuf gammachuudha. Laafinni diina keenyaa ciminsi saba keenyaa nuuf gammachuudha. Gaafa nuti gammanne diinni keenya gadda. This is normal. Warri dhugaaf dhaabbate hugguu injifachaadhaa deemu warri garaadhaaf dhaabbate hin gaddinaadhaa jechuun dandeessu gadduudha qaban booyuudha qaban nama arrabsuudha qaban if xiqqeessuu qaban nama xiqqeessuudha qaban waan isaan dandahaniitu nama dhuunfaadhaan arrabsuudha. Waan isaan dandahaniitu booyuudha. Sigilee siyaasaan harkaa badde siyaasaan qaban sabni biyya keessa jalaa dide dugdatti gale arra qeerroon Oromiyaadhaa ta'oliyaatu bar qeedhaa guuhaanii walitti dhaammatanii harka kenninaa jedhanii aboomaa harka kennin eenyuuf duunaa duuba eenyuuf dullaa gaafa qeehan ijoollee walitti dhaamtee hanga dhaynee harka kenninee achirraa nu gartanuu obsaa jedhan. Yes akkas godhuu qaban. Eenyu aangora tursiisuudhaaf qeerroon Oromoodhaa wareegamti warra kalee manatti irra deemee jisaa jirumoo. Arra bar qeerroo 50 oliitu Oromiyaa keessa yakka tokko malee mana hidhaa jira. Qeerroo 50 oliitu Oromiyaa keessatti yakka tokko malee hidhaa jira. Eenyu hidhe? Abiy Ahmed hidhe. Eenyu hidhe? OPDOdhaa hidhee bar jara keenya. Don't forget this. Kun waan dagatamuu miti. Kun waan irraanfatamuu miti. Irraanfachuu hin qabnu. Kana wanni godhame. Qeerroo Oromummaa isaatiif biyya keessatti hidhaadhaa dhaqaanaa duula qeerroon adabatti waafte. Adabatti waafteeti warri harka kennee fi warri hin kennin ol deemu jiru walitti dawwalanii nu afadhaa nuti dhufu jirraa koottaa jiraan asii nu fuudhaa ja'anii qawwee takka tinchin dhoynu nuti uummata Tigraay wajjin wal dhabbii hin qabnu nuti mootummaa tanaa wajjin wal dhabbii qabna kan nu gabroomsaa jiru ka haadha teenya boochisaadhaa jiruutu haadha Tigraayis boochisaadhaa jira nuufi isin fira tarsiimoodhaati diina gamtaadhaa qabna waan qawwee isin dhoynuuf hin qabnu jettee qeerroon ol yaatee harka kennaa jirti dhaltee Oromoodhaa. Maaliif Oromiyaa keessaa dirqamaan guuraman iskuula keessaa bakka dalagaatii walitti qabanii guuraadhaa jiran dhageessan dhiyootan mucaa malkaa bal'oorraa fuudhanii warra malkaa bal'oorraa walitti qabanii halkan deemaniini qobboo fidanii qobborraa silkii ganda dawwalee yaaboo bannuun kutanii eessatti ballola yaatan nuun jedhanii warra takka leenjii hin qabne
يا ابو دوبا نمني لك قد نديبون بيتو انين بيخا دوبا كم تانا سيغلي تندرقي داهم بافني هاي ابي احمد تندرقي داهو هم بافني الر اورمو ولقوا قبد سلك ولي دولتي وان شفيرا مس امريكا تاي هاسو جولن بيا دغيسي وانا تعرف كيلو تيسي هاسو تر ابي احمد وان شفيرا مس امريكا بك دلغادا تاي هاسو قيرون بيا دغيسي تدليت ati gaafas duute gaafas salphatte gaafas xiqqaatte maallaqa kee bilaashitti dhangalaaftee dabballeen uummadha haadireen uummadhaa jettee bilaash kasaarte jecha tokkooni waan ati maallaqa mileen meeqatti dhangalaaftee dalayte jecha tokkoon diinaa jechuudha dhugaadha qabna haqaaf dhaabbanna akkasii fayyaadaa viidiyoo kana guna maxumuree gabbu'ee akka dhagamuuf kan dhagamne dabaafadheetiin yoon dhagamne yeroo biraatiin boru kanatti deebi'uu yeroo kadhee arra biiziidha. Yoo isin dhagame bireedaadhaa wayii dhaamsa bireedaadha. Walii sheer godhaadha. Mummuraadha walii facaasaa akka ijoolleen biyyaa dhageeffachuu dandeessitti yoo gootan bireedaa. Ani saree dutteef jecha takka iddoo bilachuu hin jiru. Sareen nuti leenci numa deema. Amna isaan dhaabu. Saree dulloomte jecha leenci amna isaan dhaabu. Nuti leencota Oromoodhaati. Never. No one can stop us. No one. Kanaan ja'a yeroo gaarii qabaadhaan jechuu barbaada fayyaa ta'a.